Sagantaa addaa isinii qabannee jira. Sagantaa addaa kanarraa waa hedduu kan irraa hubattanii fi Oromiyaa keessatti maaltu deemaa jira waan jedhuuf immoo hubannoo gahaa akka itti argattanidha. Gaafiin qaba. Gaafiin koo eenyutu short memory qabaadha. Amma dura waggaa dheeraa yeroo aangootti dhufee erguma aangootti dhufeen ijoolleen walakkaan isaanii bosona ejjetanii hafaniin eenyu namni suni kan yoo bosona deeme Wallagga na ajjeesaa yoo Wallagga na ajjeese ammoo Jimmaa fi Wallaggi yoomiyyuu waliin ta'an namni jedhe sun eenyu namni Wallagga walgahiidhaaf dhaqee mammaaksa gowwaan Arsii leenca ajjeesa jedhee bosona seenee gowwaanis bosona keessatti leenca osoo hin ajjeesin osuma leenca har'a boru ajjeesa jedhu achitti hafee Arsiin illee goota ta'eetiin nu gala jedhanii osoo eeganii goonni isaa ka eegullee hafee ka hin gala jedhillee achitti hafee kan jedhe. Guyyaa mammaaksa sana maqaa Arsiitiin mammaaku goonni inni qeequu barbaade Jaalmarroodha. Jaalmarroon bosona jira. Jaalmarroon Abiyyi akka leencaatti uf laalenne. Jaalmarroon bosona jiru abadan ana ajjeesee gala jettanii eegdan taanaan Jaalmarroon ajjeesee hin galu abdii muradhaatii ana jalatti kufaa kan jedhe nu immoo Abiyyi. Uummanni Wallaggaa wantoota kaleessa Wallagga keessatti ta'e Amaanu'eel Wandimuu irraa waan gahe uummata Wallaggaa bahaa irraa waan gahe kanneen faannoon harka muranii mukatti fannisan kanneen faannoon morma muranii muratti fannisan faannoo sana kan hidhachiise Abiyyi moo abbaa biraati. Gaafii kana badhaadhinaa fi uummata Wallaggaatiif hin dhiisaa. Anis ni himeetiin jira. Bineensi kun hoggii dhufee silaale si nyaachuuf. Amma dheengadda itti gadi lakkisee Baalee dhaqe. Way Baalee misoomte. Dur xayyaaraa fi bombii qofa gannu erga mootummaan kana duraati. Ilmi keenya dhufee nu misoomse. Way dhufee miilaan bargaara Baalee keessa deeme. Arra uummanni hiriira akkam ta'u jira. Godina Baalee aanaa Gobbaa Gandareeraa irraa yaada karaa keessootti nu dhaqqabe mata dureen isaa akkas jedha. Doorsisaa fi roorri isa ifannee jirra. Uummanni keenya dirqiidhaan lafaa fi lafee abboota akaakota hawwatateenna gadi dhiisaa jira. Kana akka muudannu kan nu godhaa jiru ammootu sagalee uummata Oromoo of biraa dhabuudha. Uummanni Oromoo bal'aan hafuutii dhalattoonni godina Baalee rakkoo nuti keessa jirru kana argaa waan callisaniif mootummaan kophaatti nu argatee nutti roorri isaa nu hidhaa nu gidirsaa qabeenya nurraa diigaa jira. Qabiyyeen keenya guutumaan guutuutti Arabootaa fi Faranjootatti gurguramee jira. Gaafa qabiyyee keenya nurraa gurguratan nutti mari'atan inni akkatti fixuu pilaana kaayyachuu dhaqe duraanu akkatti buqqisu bakka tam dura buqqisuu akka qabu sigale ummata kam godhu akka qabu pilaana kaayyachuu dhaqe inja arra hiriira kam keessa jirti miidiyaa hunda laalaa deema ummanni hiriiraa Baalee keessatti mana isinirra gubnaa yoo kanaa booda boru deebitanii asitti isin garre loon keessan qaqqalannee nyaanna mana isinirra gubna qabeenya malee isin hambifneeti sigale zeerotti isin baafnee barandarratti isin harra jechaan hin jiran harra dheengaddamoo kaadiree gaabineen akka shiyaaloo jaarsi tokko harrabbitti fedhe sigale nama jiruun du'e sigale ish boo lubbuu bar lubbuu ol hudduun hin baatu wal lubbuun tun asiin baati malee jech arra mee gootota dhume sallaale arra namni waaqoo guutuu faamaa dhaate taane sila harka kennee bar mootummaa sanii wajji dalagee akka Haajii Aloo kana faatti bashannanee jiraachuu danda'a ummata isaa gurgurate ilaa hangaarraa dhaloonni dhufulleen dubbachuu taa'e meemma Haajii Aloo amma gaafa du'e gaafa qabrii kaaniichi eenyuutu isa dubbachuu ta'a sheekotii manzaraa'oo tachi takbir Allahu akbar jechaa ooltan sun hoggii ummanni Baalee akkasit dhumu hoggii ummanni isin madarasa jettanii masgiida maallaqa irraa guurtan akkasit dhumu an ummannummaan keenya kunuu maal ta'een jaabar akkami kanneen gaafa rakkatte nama gaafa rakkatte sin beeyne nama gaafa rakkatte abbaa kanaa siin hin jenne gaafa inni ansiin salaachise je akkamitti dura dhaabbatee si salaachisa sheekha jechuun kasi wajji rakkatu kasi wajjin hidhamu kabishana tidu si wajji dhugu ebe bedeedu tiyya maadree tiyya mitirka joo tiyya haya
bebbereedduun teessuun dhumu jirti maal eegu jirtamma kunoo haadiree alamaayyoo maarree irratti raggatanii alamaayyoo sun farshoo quufee ummata soomana rabbiitiin tattaa'u ummata riiraa baale fixu jira bebbereedduu tiyya qulfii tiyya maarigiyoo tiyya haya bebbereedduu ta'e haya kootu amma dhiiraa ati onne qabdanii akkana ija babaaftanii manzaraaf irraa guurtanii horiitanii kootuuti ummata baaleessanii sagalee ta'emma. Ummata ramadaana rabbiitiin ramadaana rabbii qabu qaallichi farshoon sun farshoo quufee ummata irra dhiichisu jira. Sigale ummata irra farshoo quufee dhiichisu jira. Ummanni Oromoo sagalee walii ta'a. Cabinsi baalee cabinsa keenya isin dubbachaa oolla yeroo hundaa'u. Gaafa wallagga dhumtuusanii tetteeysan. Dantaa isaaniiti isaanii shaneef keessa galcheetan. Arra baalee maaliif keessa galchitee dhumu jirti? Harargeen maaliif keessa galchitee dhumuu turte? Haga ammaa dhumuu jirti. Sirni kun shanee galchitee dhiiftee diina Oromooti hoggii siin jennu waan beeynurraa wajji dalaynee waan arkinee keessaa horiineef siin jechuu jirra jechuudha. Sigale. Waan keessaa garree arkineefi siin jechuu jirra jechuudha. Ummanni keenyaas dammaqa. Kanaa booda warroottan sheekotii manzaraa tan agartee ummanni kun bitamee jira amma duraan sii dubbadeen. Ummanni kun viidiyoon isaanii waraabamtee jirti. Takka takkaan hoteela keessa kaanii fi viidiyoo waraabanii jiran. Sigale. Kaan maallaqaan cuqqaalanii jiran. Waa takka osoo ati dhumtee xaragamtee fedhan akka namni itti hin dubbanne. Sigale. Akka namni itti hin dubbanne osoo ati irraa xaragamte atiin isaan nyaachuu dhoorkite kun. Garuu yaa sheekotii manzaraa wayiin siidhaaf. Ummatuma isin osoo xaragamanii jettanii yaaddan kanaa jecha mootummaan kun isin kabaju jira. Kanaa jecha isin tajaajilu jira. Gaafa isaan caccabsee fixe katti aanu kacaccabu isinii jechuudha. Isaanuma kana gammachiisuufuu isin caccabsuu ta'a ammaas. Amalli mootummaa kana akkasi. Siin cabsee hoggee ati nama kana dhiidee dhiinni sammuu si seenee maraatte booda warra ati cabsaa fi turte san gammachiisuudhaaf si cabsaa jechuu deebi'e. Baga cabe jeeti ummanni sitti oolaa jechuudha. Dhagaa tokkoon shimbirroo lama dhawaa jechuudha yoo if beekuu baattan. Arra namicha Fayyisaa Leellisaa jedhamu caccabee taa'u jira. Namni abbaa kanaa jeen ni jira. Namni abbaa kanaa jeen hin jiru. Hidhattee oofuu ta'an booda. Dheengadda